Akka mooltan dhaggeeffattoota keenyaa sagantaan keenya eegaleera. Mootummaan Itiyoophiyaa filannoo sababa weerara koronaa vaayirasiif dabarsee ture bara kana keessa akka geggeessu kaleessa murteessee ture. Haala siyaasaa amma jiruun filannoo geggeessuun ni danda'ama. Namni hundi bal'inaan hirmaate carraa dabalataati jedheen amana. Warra to'annoo poolisii jala jiranuu fi dhimmi isaanii mana murtiitiin ilaalamaa jiranu kana hirmaachisuu dhiisuu danda'a. Dhimma kanarratti xiinxala siyaasaas qabnaa boodatti deebina. Gama kaaniin paartileen siyaasaa morkattootaa naannoo Tigraay teessoo sagalee malee akka hirmaataniif kennameef maaliif didan ka jedhus gaafanneerra. Fayyummaan artistii hangafaa Oromoo Alii Birraa maalirra akka jirus iyyaafanneerra. Anamma nagaa duraan xinnoo dhukkubee ture waanuma umriitii naqabeetiin. Odeessaalee gaggabaabaa waliin dabaalee kan isiif dhiyeessu ana Hamzaa Huseen. Odeessa jalqabaatiin filannoo dhiyeenya kana naannoo Tigraayitti geggeeffameen TPLF teessuma 189 argachuun mo'achuu isaa boordiin filannoo naannichaa beeksisee ture. Bu'aa filannoo ture sanaan teessumni tokko qofti paartii Baayitoonaaf akka kennamu murtaa'ee turullee Baayitoonaan garuu mana maree seenuudhaaf fayyamamaa akka hin taane BBC'tti himee ture. Kana hordofuun manni maree naannoo Tigraay waan biraa faluuf yaadaa jira. Maal akka falatanii fi paartileen morkattootaa maal akka jedhan irratti Biraanuu Gammachuu kana qopheesseera. Manni maree naannoo Tigraay TPLF teessuma dhuunfachuu isaa hordofee paartilee morkattootaa waamuun kaleessa kora cufaatti geggeeffatee ture. Kora kanaanis paartilee morkattootaa teessuma paarlaamaa garuu sagalee kan keessatti kennuu hin dandeenye kennuufiif yaada qabu ibse. Yaada manni marichaa dhiyeesse kanarratti paartileen afran yaada garaagaraa calaqqisiisaniiru. Dubbi himaan Salsaawii Wayyaanee obbo Kinfee Hadduush yaada dhiyaate ni fudhattu gaaffii jedhu gaafatamanii. Nuti yaada gama isaaniitiin dhiyaateen fudhanne. Sababiin isaa immoo tokkoffaan bu'uura seeraatiin TPLF parsantaa 100 akka mooteetti beekamu. Kana waan ta'eef seera filannoo kan bu'uura hin godhanne hin barbaannu. Nuti dorgomnee uummanni keenya sagalee isaa yoo nu kenne qofa paarlaamaa seenuu barbaanna. Nuti paarlaamaa sagalee keessatti hin kenninetti teessuma isaan nu badhaasan hin fudhannu. Kaayyoo manni maree naannichaa teessuma kana isiniif nan kenna jedhee kuni maalidha? Isin akkamiin gamaggamtu kan jedhuuf? Kaayyoon isaa erga bu'aan filannoo beekame booda paartilee morkattootaa paarlaamaa waan hin seenneef filannoon parsantaa 100 mo'atame fudhatama hin qabu kan jedhu karaa hedduutiin mormiin waan dhufeef sana tasgabbeessuudhaaf natti fakkaata. Paartiin aangoo qabatee jiru kun fudhatama argachuudhaaf jecha kana godhee jedhee yaada. Paartichi afeerraa kennameef diduun TPLF'n hin mufachiisu. Isaan ammoo diduuf murteessuun isaanii paartii biyya bulchaa jirurraa dhiibbaan irra ga'uu hin malu gaaffii jedhuuf akkas jechuun deebisan obbo Kinfee. Balaa paartii bulchaa jirurraa dhufuu malu ilaallee miti kan murteessinu. Dhiibbaan dhufuu danda'a garuu nuti kan dhufu mara dura dhaabbachuu dandeenya jennee murteessine. Paartilee morkattootaa keessa sagalee 774 akka argate kan himame paartiin Asimba gaaffii mana mareetiin dhiyaateef akka fudhatu dursaan paartichaa obbo Doorii Asgadoon BBC'tti himaniiru. Paartiin Wuddibna Tsinnatis kallattii qabsoo ittiin adeemsifamu keessaa tokko waan ta'eef carraa kanatti akka fayyadamu beeksiseera. Filannoo fulbaana 9 naannoon Tigraay geggeeffate manni maree federeeshinii fudhatama kan hin qabneedha ittiin jedhee ture. Amma mooduun gaggabaabsee isinitti hima. Saawudii Arabiyaan sirna hajjii sababa weerara koronaa vaayirasiin ji'a 7 addaan citee ture deebistee eegaluuf jirti. Onkololeessa 4 irraa eegalee lammiileenii fi jiraattonni Saawudii 6,000 umraa irratti akka hirmaataniif ayyamameeraaf. Biyyoon koronaa vaayirasiin haalaan hin miidhamne irraa hajjiif namoonni imalan ammoo sadarkaa 1 irraa eegalee kan iyyamamuuf yoo ta'u guyyaatti lakkoofsi namoota garas imalanii gara 20,000tti guddachuu danda'a jedhameera. Miseensi Koongireesii Ameerikaaf dhalattuun Soomaaliyaa Ilhaan Omar Pireezidaant Tiraampiin akka daa'ima ganna 8tti bulchita jechuun ciigde. Ilhaan yaada kana akka kennite erga Tiraamp haasaa duula filadhaa isaanii irratti maqaa ishii dhahanii qeeqanii booda. Ameerikaa keessatti lakkoofsi namoota koronaa vaayirasiin du'anii 200,000 caale. Biyyattii keessatti lakkoofsi namoota vaayirasichaan qabamaniis miliyoona 6.8 darbuun biyya addunyaa kamiyyuu dursaa jirti. Ejensiin qorannoo hawaa Ameerikaa naasaan bara 2024tti ji'arra dhala namaa deebisee qubsiisuuf karoora waggoota 48 booda deebi'ee jalqabame kanaan ejensichi seenaa keessatti yeroo jalqabaaf dubartii erguuf akka jiru beekseera. Oduun kanu.
Gara oduutti nutti wayitan ce'u mootummaan Itoophiyaa filannoo biyyaalessaa marsaa ja'affaa sababa weerara koronaa vaayirasiin dabarsee ture bara kana keessa akka geggeessu kaleessa paarlaamaan biyyattii murteessee ture. Paartileen siyaasaa immoo sodaan keenya koronaa vaayirasii qofa osoo hin taane haalli siyaasaa keessa jiru filannoo geggeessuuf rakkisaa ta'uu dubbatu. Haala siyaasaa amma jiruun filannoo geggeessuun danda'amaa jennee paartii badhaadhinaa giddugaleessaatti itti gaafatamaa damee idil addunyaaf qunnamtii hawaasaa akka ta'an Dr. Biqilaa Hurrisaa gaafanneera. Jijjiirama siyaasaa waggaa 2 dura biyyattii keessatti dhufe amma maalirra jira? Kanaan eegalu. Dirreen siyaasaa biyya kana akka bal'atu taasifamee ture. Haa ta'u malee gidduutti dirree siyaasaa kana karaa of eeggannoo fi itti gaafatamummaa qabuun fayyadamuu irratti hanqinni tokko turee jira. Karaa kanaan itti gaafatamummaadhaan fayyadamuurraa karaa gara jeequmsaatti, gara humnaatti, gara wal balleessuutti, gara ajjeechaa fi humnaan siyaasa biyya kanaa jijjiiruudhaaf yaaliin taasifame carraa uumame kana miidheera jedheen amana. Kanarraa kan ka'e yakki uumameera jedhamee kan poolisiinis ta'ee sirni haqaa biyya kanaa shakkee seeraan akka gaafatamu taasise seerumaaf dhiisutu gaarii ta'a. Isa seeraaf dhiifnee seerri gara fuulduraatti maal jedhaa akkamitti bitaan mirga laalee murtee kennuu danda'a kan jedhu gara fuulduraatti kan waliin ilaallu ta'ee kanarraa kan ka'e dirreen siyaasaa biyya keenyaa immoo signifikantilii dhiphatee miidhaa cimaa geessisa jedhanii yaadda'uurraa kan seeraaf dhiisanii garuma fuulduraatti deemuu carraa uumame kana immoo uummanni akka of baafne akka itti fayyadamu taasisu paartilee jiranuu fi siyaasa biyya karaa nagaatiin fooyyessuudhaaf warra hojjetan wajjin mariitti fufiinsa qabu taasisuudhaan waliigaltee irra gahanii filannoon kan murtaa'ee jiru kanas itti fayyadamuu fi carraa kanaan dirreen siyaasaa bal'ate qabee yaadame sun akka hin miidhamne taasisuun baay'ee murteessaadha. Garuu immoo filannoo amma mootummaan nan geggeessa jedhee murteesse kana filannoo sirrii kan godhu filannoo fudhatama qabu kan godhu qaamina galcha jedhu hundiyyuu keessatti hirmaatee karaa dimokiraatawaa ta'een keessatti dorgomeedha. Isa kanaaf tarii filannoo geggeeffamuuf jedhu irratti kun dhiibbaan qabaatu. Gama keenyaan carraan uumameera. Carraa kanatti fayyadamuun baay'ee murteessaadha jedheen amana. Osoo bilisa ta'anii dhimma isaanii poolisiinii fi sirni haqaa keenya yakkaan qabatee shakkee sirna haqaatti dhiyeessaa hin jiraannee fi namni hundi bal'inaan hirmaate carraa dabalataati jedheen amana. Amma immoo akka carraa ta'ee rakkoo adda addaatiin shakkamanii warra to'annoo poolisii jala jiranuu fi dhimmi isaanii mana murtiitiin ilaalamaa jiranu kana hirmaachisuu dhiisuu danda'a yookiin waan gara fuulduraatti seerri murteessullee hin beeknu jecha. Filannoo fi guyyaan isaas hin murtoofne yoomii fi akkamitti akka gaggeeffamu ganaa hin murtoofne miidhaa hin geessisa jedhee amma tilmaamuudhaaf nan rakkadha. Waliigala dirreen siyaasaa uumamee fi akkasumas immoo haqummaa fi qulqullinni filannoo gara fuulduraatti gaggeeffamuu kana hin miidhama jedhee ammatti murteessee dubbachuu hin danda'u. Paartiin badhaadhinaa tokkoffaa akka paartiitti lammaffaa immoo akkuma mootummaatti iyyuu aangoo harkaa qaba. Warra kaaniif haala kana mijeessuuf itti gaafatamummaa kana akkamittiin ba'uuf jirame paartiin badhaadhinaa? Gaafa muummichi ministeeraa keenya paarlamaatti dhiyaatanii muudamanuu fi haasaa taasisanu dhimmoota gurguddaa haasaa sana keessatti taasisan keessaa tokko dirree siyaasaa biyya kanaa bal'isuu keessatti gahee guddaa qabna. Gahee sana miira itti gaafatamummaatiin hin bahannaa kan jedhu haasaa sana keessatti ibsamee jira. Kuni ergaan inni qabu guddaadha. Gama tokkoon biyya kana bulchaa jirra. Gama biraatiin immoo keessattuu uummata bulchaa jiru kana keessatti dimokiraasiin dhugaa, jijjiiramni siyaasaa dhugaa fi siyaasni ammayyaa'aan akka dhaabbatu seeraanis mooraaliidhaanis itti gaafatamummaa qabnaa kan jedhu irraa madda jedheen amana. Kanarraa kan ka'e karaa dheeraa deemee siyaasni biyya kana akka fooyya'u, dirreen siyaasaa akka bal'atuu fi jijjiiramni siyaasaa dhugaa ta'e akka uumamu taasisuu keessatti paartiin badhaadhinaa gahee addaa qaba jedheen amana. Kanammoo itti hin bahata jedheen amana. Qabatamaanis deeggarsa adda addaa taasisuudhaan akkasumas immoo rakkoo walxaxaan biyya kana keessa yeroo dheeraadhaaf ture sun akka hiikkatu karaa dheeraa deemee fooyyessuun irraa eegama jedheen amana. Garuu immoo qaamoleen dhimmi kun ilaallatuu fi qooda fudhattoonni hundi isaanii miira itti gaafatamummaatiin gahee isaanii yoo hin bahanne dhimmi kun hin milkaa'a jedhee hin amanu. Kanaaf paartiin badhaadhinaa gahee guddaa qaba, gahee adda durummaa qaba akka paartii biyya bulchaa ture tokkootti. Garuu immoo qooda fudhattoonni hundi isaanii waan irraa eegamu hunda bahachuu qabu jedheen amana. Gama kaaniin siyaasa Itoophiyaa itti dhiyeenyaan ka hordofanii fi xiinxalan London University Kiil keessatti seera kabarsiisan Dr. Awwal Qaasim Aloo mootummaan kun ce'umsa sirriitti deebi'ee hundeen mariisisu taanaan biyyattii rakkoo hamaatu mudataa jedhu. Waggaa 2 dura siyaasa Itoophiyaa keessatti abdii turee fi haala amma jiru akkamiin madaaltu jedhee gaafadheera. Abdiin wayita Dr. Abiy Ahmed gara Nasraan Minilik dhufan ture mandeetii isaanii kennametu ture. Mandeetiin sun biyya san ceesisuudha. Keessumattiyyuu uummanni Oromoo akka saba gatii guddaa kaffaletti sochiisan keessatti gaafii inni kaasatiin turetu jira. Gaafii san karaa heeraatiin deebisan
ilaalchi jedhutu jira ture. Sabaaf sablammoonni adda addaa biyya san keessatti cunqurfamanii yeroo dheeraadhaaf salphatanii jiraataatiin turan gaafii qaban ture. Gaafiin sun hin deebi'aa ilaalchi jedhuuf abdii jedhutu ture. Biyyi hin dimokiraatoyitii at least yoo xiqqaate karaa dimokiraatiitti deemuudhaaf tarkaanfiiwwan jalqabaa fudhatamuu kan qaban ni fudhataman ilaalchi jedhu ture. Abdii jedhutu ture. Amma garuu waggaa 2 booda wanti argaatiin hin jirru muummichi ministeeraa akka nama mootummaa yookaan ammoo biyyattii tana gara dimokiraasii ceesisuudhaaf maandeetiin itti kenname osoo hin taane akka nama filannoo injifatee dhufeetti haalli itti biyyattii bulchaa jiru. So haala amma deemaa jiru kanaan yookaan itti fufuun taate mootummaan karaa biyyattii tana ceesisuutti yookaan deebine taate stakeholderoota adda addaa mari'achiisee fuuldurri biyya sanaa maal ta'uu qaba waan jedhu irratti mootummaan qofa osoo hin ta'in hundiniyyuu irratti mari'atanii murteessuu kan dandeenye akka ta'u taate biyyattiin tuni gara rakkoo guddaa deemuu dandeetti jechuudha. Ayyee Dooktar yaada bal'aan laattaniif hedduu ulfaadha. Namoota yaada nuuf kennan ni galateeffannaa. Turtii Dooktar Biqilaa Hurrisaa waliin taasifne hin xumurre haala siyaasaa amma jiruu fi sadarkaa jijjiiramni biyyattii ammarra jiru borkutaa lammaffaan qabannee dhiyaanna. Oduu isa xumuraatti wayitan darbu artistiin hangafti Oromoo Dooktar Kabajaa Alii Birraa dhukkubsatee hospitaalatti yaalamaa jira. Gameessi umurii 73 kun torbeewwan lamaan darbanii Finfinneetti yaalamaa akka turee fi guyyoota muraasa asitti ammoo Adaamaatti yaala argachaa jira. Namoonni tokko miidiyaa hawaasummaa irratti waa'ee artist Alii Birraa odeeffannoo sobaa facaasanii nama rifaasisaa waan jiraniif waa'illi keenya Bizoor Qolaanaa haala fayyaan isaa irratti argamu irratti dubbiseera. irra jira fayyummaan kee namoonni waa'ee kee si gaafachaa jiru. Nama nagaa duraan xinnoo dhukkubee ture waanuma umriitii naqabeetiin hospitaalii 7-2 keessatti olii gad deebi'aa ture. Amma Adaamaa General Hospitaliin jira asii baay'ee na tajaajilaa jiran almost akka waan general check-up fakkaata. Qeensa miilaatii haga mataa irratti akka gaariitti na tajaajilaa jiran fayyaadha. Dhukkubni keessan maal ture? Wannuma argitee nyaata nyaattuu fi dhugaatii dhugaa garaa keessatti walitti qabamee bahuu dadhabee galata rabbiitti wayyaatiin jira amma. Dhukkubni kun haaraa amma meeshaan jalqabe moo durmaanuu waan sin dhukkubaa ture? Lakki kun haaraa anaaf takka kana garuu dhukkuba umrii baay'een qaba kan onneetiis kan sukkaaris waanuma umriidhaan dhufu jechuu kootiin fakkaata. Wayaa caalullee akkasi miidhee baay'ee ana duwwaa miti nama miliyoona 50 caala kan hubame kan miidhame kan rakkanne agartee kan gatii guddaa qabu nu harka saaman nurra harka fudhatanii nu wanna godhan. Kanaafuu isaas mee rabbiin rahmata godhuu fi araaramuuf waan hundaa'u wannummaan barbaadu miti inni haqni akka bahee namni isa nurraa ajjeese argame feenu nuti dhiifama goonaaf yoo hin taanes uummata gaafannee akka gaariitti wanna jechuudha murtii kannu. Kanaafuu haga duraanii baay'ee wannaan ta'an hadoode jechuu dandeessa ugaan dhaga'u. Maal goona nu harkaa fuudhani waan as deebi'uu miti jabaachumaan nurra jira hacaalu kumaantamaan baafna yoo rabbi jedhe. Uummata waa'ee fayyummaa keetii si gaafatuuf dhukkubsatteerta jedhanii yaadanii fi waan dhaamtuuf yoo jira. Rakkee uumaanii fayyaa gaa umriin maas nama jaarsa waan hin ta'eef jecha waa dhukkuma umriitiin jedha. Artist Alii Birraa jaarraa walakkaa oliif sirboota barriirraan dabarre dhimmoota walqixxummaa jaalala aadaa fi eenyummaa akkasumas kan maqaa biyyaa kaasan sirbuun qalbii uummata bal'aa keessa akka jiru labanni kaleessaa fi har'aa dhugaa ba'uuf. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya kanumarratti xumurraa odeessaalee dabalataa barreeffamaan argachuuf gara marsariitii keenyaatti goraa jennaa. Sagantaa kana akka qopheesse Biraanuu Gammachuu kan isiniif dhiyeesse ana Hamzaa Huseen bor walitti deebinaa nagaan bulaa.